diigamana hin jiramoo sobamoo akkamii guutuu biyyattiitti immoo naannoo kamii Adaamaa keessa moo Asallaa keessa moo Baalee Roobee moo Roobee Diidaati moo guutuu Itoophiyaa keessatti diigamana ni jira. Kana beekamaadha. Hadhaa miti kalee miti itti fufaatumaan jira jechuudha diigamana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtu nagaa keessanii bayan keessanii jecha anullee nagaa koo tahindallaa galata rabbi. Muna diigamana hin jira warroonni jettanii viidiyoo kee like godhaa share godhaa isinirraa baddeetiin jira. Waan isinirraa baddeefillee viidiyoo isin jechuun kiyyan oolu inshallah dhiifama wajjini. Warroonni keessan dhuftanii nagaa hedduu keessan jirtanii komentii jalatti illee warroonni dhuftanii barreessan jirtanii diigamana guutuu Oromiyaa qofa odoon taane nyaata fakkaate garuu guutuu Oromiyaa keessatti bakka amma magaalota xixiqqoo keessa haala badaan jiraachuu bakka wantoota taksisuu kaneessa wantoota onnee kee cabsan bakka ana akka jedhee dubbadhu bichaa beeku garuu ogoleen kiyya namni gabareen fuulduraafu lafoota magaalota dhiisatti lafuma baadiyyaatifu sodaa keessa jiraachuu sodaa hamaa keessa jira jechuudha. Maaliif amma yeroo diigu baay'ee dheeressee diiga hin sodaachisaa yoo wanni amaa jechuudha. Gizee tokko dhaabbate ani gizee tokko lafa shan nama kennama jenni wanni isaan haasan tokkollee siingalu wanni isaan jedhan tokkollee siingalu jechuudha. Kuni maaliif akka ta'an jiru garri itti deemna akka ta'an jiru qiyaamatti deemna waan man isaatu nu galu jechuudha. Dhugaan isinin jedha waa tokko isinii dhaam ijoolleen biyyoota hambaa jirtan saraaha jechuun baga iji keessan isin argin warri iji agartu nasbee ufii baasaa jira warri asii achi dalagatee fiduun dandeenye ishee dargaggeessa lafaa dhufaa hin dalagatu tarii wanni kun yookaan darbee carraan biraa dhufuu danda'a. Carraan lafti rakasuu carraan biyyi guddachuu carraan wantoota akkasiitu argamuu danda'a hin beekamu waan rabbii waa hunda rabbii harkaa qaba ilmi namaa kun nutu goona nutu akkas godha nutu akkana godha jenne malee rabbii waa hunda harkaa qabu. Maal isinitti fakkaate yookiin biyya ta'inna kana akka tiiroo hunda hiyyeessi inimmaan boodu hiyyeessa bira tarii amma dureessillee abbaan qabeenallee bowaa jira jechuudha. Gaafa itti dhufe mana akkas ijaarame maal fakkaatu kana diigee bira tara masgiida diigee bira tara mana barumsaa beeta kiristaanaa ta'e beekamaadha kun itti dhufnaan akkatti diigee bira tara jechuudha jaran. Kuni ijoolleen biyyoota Arabaa keessa jirta saraaha sammuu keessatti cikkina. Biyya Arabaa keessa jiraate qofa sirraan deeku guutuu biyyattiitti diigaa jira. Yaa Rabbi biyya keenya nagaa nu godhi jedha dalagoo kee ka irra jirtu immoo itti fuf hin dhaabinu. Bara wantoonni isin itti gammadan keessa tokko maa inni beeyta saraaha sammuun keessa wanni firiitti isin taatu guutuu biyyattii keessa jira guutuu Oromiyaa keessa jira diigan jechuudha. Kanas bee isaa baasitu jira asii achi deebi'een dalaga asii humna akkasii qabu ka jedhutu jira. Kun beekama nu uyyu Muhammad duraan dalage amma dalaguu hin dandeenye. Muhammad duraan ifaajee fiddi amma fiduu hin dandeettu gonkumaa. Takki carraan du'aatu si qabdi umriin keenya dabalaa deema malee nurra hir'ataa deema malee nama reef ijoollee lafaa dhufaa jiru miti. Kanaaf fayyaa nama haa kennu hundumaa caalaa garuu immoo haala biyyattiin keessa jirtu sodaachisaa hamaadha. Bakka gaafa gabbaatee akkatti waan tokko argitu gaafa iji kee waan tokko si agartu gaafa masgiida diigamu gaafa manni diigamu gaafa beeti kiristaana diigamu bakka miira tokko keessa si galcha jechuudha. Saraaha miiruma tokko keessatti dhagama. Bara amma namni amma ilaala mana kana keessa gaalamutti namni garuu uf sodaacha urmaaltaa har'a maaltaa gara tokkotti odoo ciisee hara baafannee ka jedhutu jira. Kadeebeennas beeku kana baasutu jira jechuudha. Dhugumatti isinin jedha wallahi kadeebeen namsa isaa baasu keessattuu ijoolleen magaalota xixiqqoo fakkeenyaaf naannoo dheeraa Horutaa Itaayyaan akkasuma Roobeen achi gad dabarfatee Balee jedhu habeen bira dabarfate asii Roobeen bakka likki jechuudha bakka hunda jira jechuudha dinqa dhugaasni jedha. Baalee Roobeen akkasumatti jira. Tarii magaalota xixiqqoo isii jira jirtuudha akkasumatti jiraachuu danda'a. Shashamannee keessas ta'uu danda'a hin beekamu. Bakki indii gamne lafti gonkumaa hin jirtu saraaha jechuudha. Dhaamsin isin dhaama
dhaamsin isin nama warroonni lafa bitannaa mana bitannaa jettan ammaaf taragaggaa mana bitachuullee lafa bitachuullee amma sa'aatii kanatti hin danda'amu maaliif hojjetanii lafa bitachuun dura diigamee shanamee waggaa tokko booda yookiin lama booda bittaa lafaati gurgurtaa lafaa gaafa kun gara tokkotti deebi'ee jedhe rakkoota kan qabu sinigale adaama mana maqaalee kun gaafas gabba'uu danda'a maaliif namoota hedduurraa hiyyeessa hedduurraa lafa fudhatanii jiran waan ta'eef namoonni hedduun wanni argatan gokkuma hin jiru saraaha jechuudha kanaaf isin immoo tasgabbaa mallaqa keessa walitti qabadha sammuun keessan firii godhaa jiraadha mallaqa keessa dhiiraaf laattuu dhiisa mallaqa keessa maatii gargaaruu dhiisa mallaqa kee itti fayyadami akkamitti itti fayyadamte akkaawuntii keetti galfadhu gaafa akkaawuntii keetti galfatte firii taatee jiraatta raaxa taatee jiraatta sammuun kee balutti ergee nyaatamin sin cinqamu sammuun kee ani abbaa kee nyaata obboleessi kee nyaata jedhee wanni si cinqamu takka hin jiru saraaha jechuudha fataa jedhaate jiraadha isin jechuu barbaada maaliif hojjettanii kun isin jechuu barbaadu kun jechuudha waan kaattee abdatu kun jira miti waan kaattee abdatu mallaqa akkaawuntii keetti ragaachuun harka kee jira yoo akkaawuntii akkiti baafan hin beektan jettan immoo ani isin dura viidiyoo isin hojjedhee jira hello jechuu dandeettan akkasumas dhiyaanii jira garuu immoo waliin isinitti himu uf qusaasessit yeroon ka qusaasannaati miti yeroon ka mallaqatti taphatanii miti yeroon ka rakkataa gargaaranii miti yeroon ka of gargaara ka ofiif jiraattu ufi uffadhu ufi dibadhu bakka uf jaaladhu bakka dhugaan isin jedhu yeroon ka uf jaaladhu bakka of sirraa hafee gaafa bakka biraa ga'e immoo waan nama gammachiisu yoo sirraa hafin bakka biraa gaafa ga'e immoo waan si qabu wantoota hedduutu nama mudata la addunyaa kanarratti jireenya kana keessatti beekta wantoonni si mudatan hedduutu jira jechuudha rakkoon si mudata gammachuu si mudata gaddi si mudata nagaadee kasaruun si mudata tarrafuun si mudata bakka wantoonni jireenya namaa kana keessa jira hedduudha jechuudha jireenya namaa jiran kana hunda keessattuu danda'uu qabda jechuudha kanaaf waa hundumaa yoo manni sirraa diigame yoo lafti sirraa bade hunduma keessa danda'uu qabda ati gaafa dandeette jajjaba jechuudha jajjabduu namaati jechuudha isin galee kanaaf wanni isin jechuu barbaadu obboleen kiyya warroota biyyoota keessattuu ijoolleen biyyoota arabaa keessa jirtan ani waan ofii kiyya keessa taa'ee argeef yeroo namni rakkatu ani bakka sammuun kee jechuudha nama isin fakkaate nama qarqaara ii gara laafa jabaadhu namatti jechuudha akkas ta'uun qabdan ofitti amantee qarqaarsa namaa dhiftee maatii keetiin al fakkeenyaaf haadha abbaa kee qofa wanni gargaara obboleettii kee qarqaare obboleessa yeroo hundaa miti beeke wanni galuu qabu amma fakkeenyaaf hin jira namoota tokko yeroo hunda miti maatii kee haadha abbaa kee qarqaaruun beeka obboleettii keetillee rakkatu haa ta'u garuu of yaadadhu gaaf of yaadatte gaaf of qabaatte jabduu namaa cimtuu namaa gaarii namaa namni si tuffatu gaafate mallaqa dhabde namni biyya kanatti si tuffata ka duraan si jaalatu yeroo biyya ambaa jirtu si jaalatu si xiqqeessa sin kabaju bakka sin qabu maal nyaattaa maal dhuudaa eessa galtaa kiraa galtammoo maal keessa galtaa hin beektan kan yeroo ammaa kana isin jechuu barbaadu hordoftoota kabajamtoota kiyya saraaha jechuudha akkasiin isin jedha inshallah hundumaa rabbiin isin haala hafisu rabbiin biyya teenya kanallee biyya nagaa nu haa taasisu gara nagaatti nu haa jijjiiru imimaan hiyyeessaa imimaan nuti bo'aa jiru kanallee rabbiin gara keenyatti nu haa jijjiiru isin jedha gara nagaa gara keenya fakkeenya nuti baay'ee bo'aa turre yaa rabbi nu yaadadhu jechuu qabna yaa rabbi nu dhagahi kadhateena jechuu qabna nuti dafqinee dadhabnee mana arabaatitti duudi nu citee akkitti finne nutu beeka warroonni biyya keessa jiran bar hin beekan dhugaan isin jedha hin beekan intalli gaafa dhiyoo darbitee suni akka isiinitti darbite ifaajee yookiin ilmoon isirra haftee miti isin galee isheen sun kan darbite utoo mana namaa dalagde odoo ilmoo qabaattee ilmoo qabde qabeenni isii yookiin waan qabdu suni warri isii sun yookiin ji'a takkaa bu'a ilmoo argitee ilmoon kun isiitti nyaanne ifaajee ilmoo isii kana itti hafa ilmoo qabaattee ifaajee isii sun ilmoo isiitti hafa nuti adeekaan wanni keessattuu ijoolleen biyyoota ara uffannee nurraa mul'atu bakka gubaa bichaa booyuu bichaa nurraa mul'atu kun
ta'uu qabu isin jechuu barbaada. Viidiyoo kee asmarratti dhaaba hamma viidiyoo biraatti walitti deebinuti nagaa tura. Baay'ee si yaadee jira garuu isin irra babbade haala bareedaan viidiyoo isin hojjechaa jiru. Akkasii isin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullahi